أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بعد. إن شاء الله. آه، أربك الرجل قضاء رمضان وهي رمضان قضاء باسو الترجيني جراجة. كنافو كل ألم مفان قضاء رمضان. يفهمها نما تقبل عند أول كناف قضاء رمضان وهي رمضان قضاء باسو إسجن الرجيني جراجة. إيه الرأي وهي رمضان قضاء كفلوكنا أكس جتون نمني توكو يرو رمضان فرو وان توكو أزري توكو هتو أزري مسافر ما ستو فيدا بستو يطري ستو تهم سافي ستو يروني في رمضان فري صومي نياتي قضاء يرو كفلو أكاتا كميتي كفلا إسجن. Deddeeffumaan soommanatti aansee furamoo qadaa sana kaffalamoo moo hanga ramadaanii waggaa dhufuu eegu jidduu lamaan kanatti kaffallaan hin baqqaa tokko. Yeroo qadaa kaffalu kana bakka tokkotti yeroo tokkotti yoo fakkeenya guyyaa 15 ta'e guyyaa 15 san wal faana furamoo guyyaa adda addaa dadhabbii faabataa torbii keessaa ji'a keessaa 14 keessaa 20 keessaa isa baasaa kan jedhu kana. الرأي الأول مل الندراء أن قضاء رمضان مل الندراء جتنا كيست مذهب الندراء مثلا بلا ما تجر قضاء رمضان كفلون لا يجب على الفور دد في الرد ديركمنتا أما جنان أما تهو كبار رد ديركمنتا بل يجب ديركمتا هملي وجوبا موسعا واجبنا يرو بل لا تأنسى ديركم بل يجب رغمت كان إني دركمة هو وجوبا موسع دركمة موسع يرو بل فماتي أي في أي وقت يرو ما فدك كيستي وسوء الرجل رمضان إني دفو إتنفني ملي يرو ما برباد كيستي قضاء كفلو قبا وكذلك الكفارة أما قضاء في كفارتا تجرى أكسما كفارتا باسون اللي يرو ما برباد كيستي قضاء كفلا والرمضان إني كان إتنفنين أما كفارتا يرو جنو miskiina 60 nyaachisu. Miskiina 60 kana yeroo nyaachisu guyyaa 20 keessa, torbii keessa yoo barbaades bakka tokkotti tigalee inumaa wanni kun bareedaadha. Qabeenya yoo qabaate amma ramadaanni kun maaltu jira? Ikhtiyaara filannaadha. Dirqama guyyaa bilisoomsuu yoo bilisoomsu waan bilisoomsu dhabe guyyaa sadii guyyaa soommanuu ji'a lama fa'aa isa jennu san soommanuu yookaan miskiina 60 nyaachisuu kan jennu kuni tartiibaan osoo hin taane kanuma keessaa laaffate kanuma keessaa isaa laaffate yoo qabeenya qabaatee bakkuma tokkotti gaafa ramadaana fixee jedhe bakkuma tokkotti miskiina 60 walitti qabee yoo nyaachisee quubse digisii godhee tole bareedaadhaan toraa fixee yoo sanan dhabina soo hin qabu. Guyyaa 60 soommanuudhaaf dandeettii hin qabu tokko akka yeroo ammaa keenyaatti gabri hin jiru gabra bilisoomsuudhaaf gabra hin qabu maalree miskiinatu jira miskiinummaa isaa sanaa wajjin ka'ee rabbiin waan kana itti fideera uzrii kana akka inni guyyaa 60 soommanu kan
yookaan akka inni nyaachisu kan maal godhaa? Tukura furee keessaa yeroo argate tokko nyaachisa, yeroo argate tokko nyaachisa, yeroo argate tokko nyaachisa. Haala saniin ofirraa fixuu danda'a. Maaliif jennaan shari'aan Islaamaa laafaadhaan ergame. Diinii laafaa ta'een hin ergame jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf diin akkaataa ilmi namaa danda'u wajji dadhabina banii Aadam, dadhabina ummata Nabi Muhammad ilaalamee diin keenya kun karaa nu godhame jechuudha. Isinii galee wabittaali kanuma wal qabatee jedha. Amma maal jechuudha sila? Seerluga wahii qaba. Akkaataan deemsa afaan Arabiffaa kun seerluga afaan Oromootii fi seerlugni afaan Arabiffaa qixa sirriitti namni beeki seerlugni saadaa wal gala. Amma wabittaali jechuun kanatti aanee jechuudha taasila. Ammas wabittaali jedha kanuma wal qabatee isa jedhanu ammas. Yajuuzu mil mar'ati. Dubartiidhaaf ni hayyamamu. Masalan fakkeenyaaf. أن تصوم صومنون 6 شوال جهن قبل أن تقضي كفلون درت ما عليها وان يصير رجل من رمضان الرا كان كتابني كيسن بكتب كنت سر فردوغا قبل أن تقضي ما عليها وان يصير رجل قضاء يصير رجل لكي يصير رجل يجبر لكي يصير رجل قضاء يصير رجل سنة كفلون من رمضان الرا نمني توكو أما كم مذهب توكو مذهب إيسا توكو مذهبني نتوكو واهي فكينيا في رمضان قضاء سنة ددفني كفلو توكو غافي لما جرى بكا كنا كيستي مسألة لما جتشو مسألة لما جتشما سوني مالي واهي قضاء رمضان كفلو الرد نمني توكو غافا قضاء الرجراته ددفي كفلو قبو ددفي كفلون قبو لا ددفي كفلون قبو يرو بلاتو يساب جر توكو مسألة لما مس نمني توكو دوبرتي ستو ديرا ستو قضاء الرجرو قضاء سنة وسو قضاء سنة هن كفلين شوالين سومني كي قضاء سنة كفلون نتها إيه نتها جده مذهبني نتوكو فاقون توكو جده الرأي الثاني مذهبني لما فان يعني لما فان أن قضاء رمضان يجب على الفور ددف مرة تدير كمتا على الفور ددف مت سني مالي يروني في أزرين سن الراديمي كلتمان قضاء سنة كفلو مفكين يا باطي رمضان يوكا تورين رفي يوكا أزري وهي ترفي شوال كينيا تتفكين يا شوال يرود أميك شوال جامفا يو شوال غافا ويا كوني فار رابطة أجمان اتكتل تيتما سومنون دركما تامني بودا أنسون انتو يرون بربادس قضاء باسا جيتشون هندن دام توقو كان وبالتالي جد كانوا متي آني جيتشو كانوا ما والقوات فلا يجوز للمرأة مسألة سلام فار دبرتي داف هنا يممو مثلا فكينيا أن تصوم صومنون 6 شوال جهن قبل أن تقضي كفل درت ما عليها وان يصير رجل من رمضان الرا وان يصير رجل كفلون إن بقوا وإن أخر يوبود عن القضاء قضاء حتى دخل رمضان هم سينت رمضان آخر رمضاني إني كم براهم في الرسينت سام رمضان الحاضر رمضان فكين يمال جت شجر وسو قضاء هنكفلين شوالي يوم دي قضاء إذا كان وسو هنكفلين يوني في كي رمضان الرد في أقسم شوال الرد في شوال هم كفلتي قضاء سنة شوال سد في كنا صومنو أبا شوال سكنا صومنو مي قد بس كتاب قد بس مي كتاب دبدي بيت كتابني ولد هير أنا من أنت أيوة وإن أخر القضاء يوني في بودعني قضان حتى دخل رمضان آخر رمضاني كان براهم سينوتي يوني في قضان كن بودعني رمضان برنا كنا قضاء قبض فيه والله قضاء كنا هنكفلني رمضاني وقاد فوز التجه رمضان حاضر
رمضان فولا أسديب وكم فندرة كان جنا الحسن هنجن نسينتي بودان ثم يقضي بعده ما جتون رمضان يسد حسن صومني جتو ساتي يو شوالين درا هن صومنو جتو ساتا مكون رما شوالين هن صومنو درا مال شوالين درا صومنو إذا سنة باسي كأي شوالين درا صومي كأي إيغانا مال غدا قضاء سنة كفلا جتو أكسي أمسي أصول قضاء كفل رمضان برادو في رمضان سكم صومري رمضان إسا برا سنة صومنا سام رمضان الحاضر رمضان إسا دفارو سنة صومنا سي إسا كان كفل رمضان إسا تدو في رمضان سكان إسا قضاء صومن تمو إسا كان صومن تسام دو في يرون ساكي سجرو صومن إسا يرون ساكي سجرو كان صومن ثم يقضي ما بعده إيغانا إسا بودان قضاء كفل ما عليه قضاء إسا الرجل ولا فدية عليه غافا كان غودي كفلتي وهي وني كفل وهي هنجرو وججو سواء ولمقطع كان التأخير بود أنسون كنت لعذر عذري دافته أو لغير عذر عذري أن ألت اللي تأو ولمقطع عذري أن توس عذري أن تهو بادوسي يوم رمضان إن كان نفوت كان بود أنسو رمضان إسا دفارو سنة صومني كيغنا قضا باسا ولا يشترط غمس أولاغان هنقدم في القضاء قضاء كيستي التتابع والفان ديم والفان أوفون أولاغان هنقدم ولا الزيادة أكسم ترفي قدون اللي هنجرو على الأيام قيوان التي قيوان سنو أفطر فيها كنسي كيسا فرسنا الرا زيادة قدون هم برباجز هنغتير مسلا فرسنا hangatiidhuma sana gochuutu isarraa jiraataa jechuu. Sigalee akka kana. Amma kun akkana. Cuunfaan dubbii mazhabni lamaanuu dubbatameera. Mazhaba lamaan keessaa isa kam kan qoobsaa wajji ragaan qoobsaa wajji jiru fudhanna. Amma mazhaba lamaan keessaa hoo isa kam fudhanna. Amma namni qadaan irra jiru shawwaal isarra dhufe. Qadaan sirra jiraa qadaa ramadaanaa qabda. Shawwaal sirra jira. Shawwaal kana hin soomtamu hin soomtu. mala lama tammas akki jedhanu shawwaal kana dura soomtee gaatee isaa qadaan isaa yeroo shawwaal kun baatii isaa achi dabarfannaan hin soomamu. Baatiin isaa guyyaa 30 miti. Amma shawwaal jahan kana laasumaanuu shawwaal jahan dirqama soommanatti aansitee soommanuun dirqamaa miti. Baatiin shawwaal guyyaa 30 guyyaa 30 san keessaa yeroo barbaadde soommanta jahanuu. Haya kanaan wal qabatee yoonii fi uzriin kee kun ka'ee shawwaal si'ii hin soommanin uzriin kee sirraa dhaabbate. Shawwaal soommanta moo qadaa sana soommanta? Amma warri garii maal jedhan shawwaal baatii isaa bira achiin dabarfatu shawwaal sana soommanee ka'ee isa kaan boodaan soommanuu qaba ni danda'a sunnallee haa ta'u. Laakiin irra jabaan immoo shawwaal sunnaadhaa waajibuma isa irra jiru san baatii shawwaal keessallee uzriin yoo irraa dhaabbate shawwaaliin dirqaminnaa irra jiru sunnaa soommanuun hin danda'amu. Haadha huwal qawlu raajih jechi caalaan isa kana. Dirqamni lama gaafa waliin dhufe isa kamtu hojii lama gaafa dhufe isa irra jabaatu hojjetama. Isa kam waajiba sana jechuudha. Galee kanaafuu akkas. Soommanni akkasuma wal faanaas illee hin barbaachisu. Amma namni tokko ammoo waajiba lamatu dhufu. Dubbiidhuma isaa amma dubbatame kanan isinii ibsa. Namni tokko ji'a ramadaanaa kana hin soommanne. Uzriin isaa irraa hin deemne dhukkuba jabaate irra jira. Hanga ramadaanni kaan dhufutti ramadaanni kaan waggaa dhufutti gaafa ramadaanni kaan dhufee guyyaa tokko gahee fayya ka'e. Ramadaana isa sana soommanamuu isa kana soommanu. Amma bakki kun immoo akka shawwaal ammaatii miti. Ramadaana isa sana biyyaa wajjin soommanee ka'ee qadaa isa boodaan achi boodaan soomman. Akkas ta'uudha qaba. Fakkeenyi kun fakkeenya salaataati. Fakkeenya salaataa amma namni tokko salaata zuurii hin salaanne. Salaanni zuuriis waajibaa, asriinis waajiba. Ati zuurii hin salaanne. Zuurii hin salaanne asriin si gahe yeroo asrii sana immoo jama'aa wajjiniin jirta.
جماعة وجنين جلت لكي أن أسري كو زوري كون كوبات صلاة دي جبود أسري صلاة يوتمو بيا وجن دركما سنة واجب أسري سن صلاة كاتي زوري صلاة بيا وجن صلاة كاتي قضاء سر جرمو أجبود كفالت كسي كان فوقات صلاة في إني كو والفوقات مسألة كان كيست فكوكنا كده سدف فمن مات وعليه صيام نمني تكو كأدو إسا صومن الرجل قضاء صومنا الرجل سئي قضاء رمضان قويا كلن صومني مو مسافر ما يوكا عذري داف دورتيس تاو ديرس تاو صومنا سر الرجل دو نمني تكو هنا رأيان بقى كنس مذهب لمجل الرأي الأول مل الندرة وهو إن رأي الجمهور ملا يوكا مذهب جمهور الرجل علمائتي أما مالي والأبا جتشون سنينول بقى كانت إنه قرآن أو حديثني حديثا مالي بقى لما تدابا هنجنان إسان عندنا رجاء كبني وان إسان اتفقات اجتهاد علماء غرغدة نومتي علماء غرغدة ورا حديثا كان هندسا سكت أني قرآن هندسا سكت أني لغا قونقا سير لغا فان ربا هندسا بيكني رجان إذا كانت تكسي يوكا مسلها وإلى لمي أكنا أكفكينيا سومنا شوالا ماسن سني قالي waan akkasii ilaalaneeti wal dhaban malee yaada ofiitiin osoo hin taane isaan hundinuu ragaa qaban jechuudha. Anna waliyyuhu waliyyiin namticha du'ee sun firri isaa laa yasuumu anhu irraa hin soommanuu jechuurra jiran. Wayuxcimu ni nyaachisa waliyyiin sun an kulli yoomin cufa guyyaarraa miskiina tokko tokko nyaachisa. Cufa guyyaarraa miskiina tokko tokko nyaachisa malee irraa hin soomuu akkas jedhan tokko jedha. Arraayu isaanii mallee lammaffaa moo mazhabni lammaffaa yustahabbu ni jaallatama waliyyii isaatiif an yasuuma anhu isarraa soommanuutu jaallatama. Irraa soommanuutu jaallatama. Hamma asirratti immoo ragaan quubsaan isa kamtu jira madhaba lamaan kana keessatti madhaba lameen kam irra guddaan ulamaa'ii maal jedhan namni tokko soomni yoo irra jiraate soommana waajibaa soommana nazrii soommana kaffaartaa jara kana sadeen kana isaa irra jiru soommana sunnaatii miti amma soommana waajibaa jechuu jira soommana waajibaati soommanni waajibaa kan dirqama ta'u sadii soommanni waajibaa kan rabbiin dirqama godhe kakara rabbiitii dirqaminaan dhufe ramadaana qofa inni karaa ilma namaatiin argame lamatu jira. Suni maal jennaan nazrii ofirra godha. Nabbiyyoo waan akkanaa na fayyise guyyaa akkanaan hin soommana. Sigalee yookaahu kaffaartaa. Kaffaartaa namni badii soommana keessa waan kaleessa dubbanne jechuun waan akkasii yoo qabaatee dirqama jechuun dirqama kan irraa soommanu malee sunnaa miti jechuun. Haaya. Mazhabni duraa maal jedhe? Irraa hin soommanamu ni nyaachifamaa jedhe. Mazhabni lammaffaa waliyyi isaatiif irraa soommanuun ni jaallatamaa jedhe. Asirratti yoo ragaan qubsaan quraana hadiisa keessaa isa kamtu jira mazhaba lammaffaa kan. Namni dirqamni soomni waajibaa irraa soommaname waliyyiin isaa irraa soommanuu ni danda'a. Hadiisa baay'eetu jira. Hadiisa baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Anillee yaadachuu baadhu hadiisni baay'eetu jira. Kan Rasuulli Rabbiidhaa من مات وهو عليه صيام سام عنه وليه جد الرسول عليه الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نمني على صوم من الرجل دوئه ولي ساتو الرسول منا كان جدو تجرى وانده جال تمادا الرسول منوني الرانيان چسو دون تاني الرسول منوني أجدشو سيقالي تستهود أقابا وانا كسيد أما مو نمني توكو قضاء ولي غرغاراني صومني تها namni tokko fakkeenyaaf soomana danuutu irra jira qadaada irra jira obboleessinii fi obboleettiin nama lamaan ta'anii yookaan nama sadi ta'an guyyaa kudhan irraa soomanii guyyaa 30 irraa buusuu hin danda'a hin danda'amu. Isaa jiru gaafanne jiru na gargaaraa jechuu hin danda'a gargaarsifachuu hin danda'u. Gaafanne dhiyoo waliyyiinsaa irraa soomanuu danda'anii fakkeenyaaf guyyaa 30 yoo irra jiraate qadaan guyyaa 30 yoo irra jiraate waliyyi nama 30 yoo qabaate guyyaa tokko yoo soomanane isarraa ni bu'a.
jechuudha. Akkasi. Kanaaf har'aaf kanumarra dhaabbanna. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'iin.